السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا بيالتمتوتا هردفتوتا كيا مرتكسن نجين كيا كنجالا كن كبجابكم جرتانيتي كلن سرقات أمري سنبرنا فاقو سننجدا ويا راكنا برون سبريدا تقوى سنين ديالي جدا كان نموني هدون نكسن نغافتشا ترجي جدا كنا برون سرقوني مالي وجدتني يرو سيني أوفلاينر جرتان جدا أونلاين إرى هنجره واتسابين كيسن يوكين ميسنجرين كيسن تيليجرامين كيسن أكسما أوفين جتشو أوتوماتيكالي أمبرا هنجرو جدي كان ديبسوف جتشو الأبي أكسي قابل ديسين ديال جتشو الأبي توكيتشا جتشو كان سوشيال ميديا اسم فيدم تان كان مرا بكتكتي جتشو توكيتشان اسم ديبسو أبي بريدا جتشو الأبي باين نجراني كرو فكين كان messengerin ni jirat tokkichum of messengeri of deebisa kamerat deebisu hindan dawechuda appin kun garuu wanti inni garaagarummaa isaan qabuun social media itti fayyadamtu maraa jechuudha bakka takkatti isa tokkicha fayyadamte waan tokko of barreessite maraayyoo kan siif deebisuu danda'uudha jechuudha. Akkasumas appii kana amma karaa barumsa kennaa seenna appiin isa kana jechuudha. Akkuma appii kana seenan jechuudha fakkeenyaaf home ka jedhu kana keessa ni seenna. Akkuma home ka jedhu kana keessa seennen iddoo mallattoo biirii fakkaatu kana yookiin qalama ittiin barreessan fakkaatu kana tuuyitan jechuudha. Akkuma isin tuuyitan jechuudha amma jechafoota natu barreeffate kabajamtoota kiyya ammaaf bira hin jiru xiqqoo turaa naaf deebisaa jedhee barreeffadhe jechuudha. Isin ka barbaadan jettanitti barreeffachuu dandeettanii barbaadan linkii YouTube keessanii linkii page keessanii askaawachuu dandeettanii yeroo isin bira hin jirre namni sun arguu danda'a jechuudha. Kanaaf asumaan waan fedhan jettanii itti barreeffatan jechuudha. Eega barreessitanii booda raayitii tana tuutanii jechuudha. Safe isiniif ta'a. Mallattoo isaa kana amma akkana jiru kana jechuudha. Isa amma buleessee itti gurraachisee jiru kana inni yeroo jalqabaatiif akkana jira waan ta'eef akka addaatee jira jechuudha. Kanaaf itti gurraachistan jechuudha. Amma seefii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isiniif deebisuu hin danda'a jechuudha. Yeroo isin online irra hin jirre waan isin barreeffattan san bakka bu'ee isiniif deebisuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf asuma keessas ammas wanti isa keessa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinoota kan fa'aaf deebisa yoo jettan kana maraayyuu ni jechuudha. WhatsApp ni deebisa, WhatsApp business ni deebisa. Telegramii, messengerii, telegram laayitii, instagramii, twiiterii as oofatti jechuudha. Baay'ee tokko lama miti kana maraafuu siif deebisaa jechuudha. Ammas context kan jedhu kana keessa wanti argamu fakkeenyaaf namoota maraaf nama haaraa sitti seene yookiin kan duraa wajji fayyadamtuuf akka siif deebisu yoo barbaadde everyone jechuun nama maraafuu ni deebisa jechuudha. My contact list jechuun nama lakkoofsan kee qofaaf lakkoofsa isaa qofaatti qabduuf deebisa yoo isarra kaawwatte except my contact list yoo kan sadaffaan irra kaawwatte nama lakkoofsan kee ati qabduuf kan inni qabu qofaaf deebisa. Akkasumas kan isa dhumaa kanas yoo irra kaawwatte kan group qofaaf deebisa jechuudha. Amma waan kan jedhu kanarratti kaawwatte jechuudha. Kanaafuu barumsi kiyya baay'ee isin gammachiisa jedhee abdadha. Haga barumsa biraatti walitti deebinuuf chaanila haaraa kana like, share, subscribe gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Wanta isiniif akka qabadhee dhufuuf barbaadan komentii jalatti naaf barreessaa. Akkasumas appiin isa kana jechuudha. Isaan bulee amma oofaa jiru kana jechuudha. Amma isa arganna appii kana kan jettaniif ilaastoora keessa seentan jechuudha. Akkuma seentaniin maqaa isaa itti barreessitanii waatis auto jettanii itti barreessan jechuudha. Bifa kanaan eega barreessanii booda saarchi gootan jechuudha. Akkanumatti isiniif fide jechuudha. Amma waan buufadhee jiruuf kallattii man open seeninaan jedha. Kanaaf asiin argattan jechuudha. Warri linkii isaa barreeffama karaa gadhaan jalaan buufachuu dandeettanii
warri barreeffatanii argachuu barbaadanii saala kanaan itti barreessanii saarchii gootanii argachuu dandeettanii.